إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كنبي ربي عليه الصلاة والسلام جدا ظالم أفرب كترو قبافي يروم سكبه إسار كام بهو جدا كافر ظالم نيجون كنافو ربي سبحانه وتعالى هنجرجر وكنا ما تيمي نتامو يروم نمني واقول إسان سلا بكاكا وسوار كاكا واني بكاكا تروبسيني لفر ربا مسيون مالف جنان يون yoo biyyaa bahe nu harkaa bahaa saadha waan beekun rabbiin ammoo harkaan bahan qabu yoo du'an illee harkaan bahan yoo biyyaa biraa deeman illee harkaan bahan yoo samii ol ba'an illee harkaan bahan waddachiitti gad bu'an illee adda harkaan bahan wanni samiif dachii keessa jiru guutuun keessaadha waan ta'eef hin jarjaru. Samiin kalmuhli jechuun duuba akka reenjiidha. Samiin bareedduun tuni reenjii gurraachaan beektanii ka amma ispaaltiin ittiin hojjetamu kana reenjii gurraachaan beektanii ka amma ispaaltiin ittiin hojjetamu kana akkas taatii jedha. Akka reenjii gurraachaa kana taatii jedhan. Reenjii gurraachaa kana gurraachattee caccabdee bututteeti samiin amma akkana bareeddu kun ni baddii jechuudha. سمين كانت بردكون نبدي جتشول سنغالتي وتكون السماء يوم تكون السماء كالمهل سمين أما كانت بردكون نبدي جتشابك وتكون الجبال كالإرهن بياتاتو الجبال جتشون دوبا قارين كالإرهن جتشون دوبا أكا سوف إدما أكا سوف إدما بيكتني سوف إدما جتشون دوبا akka waan dubartiin akkana gooteeti walitti mammartu duraan dubartii amaara kana faatu baay'inaan hojjetaayyuu akkana godhanii walitti iddan jechuudha. Suufa jechuun sun isa sani kan waan adii tokko akkanatti iddamu san dubartiin keessattuu dubartoota amaaraatu waan san hojjeta biyya keenyatti jechuudha. Akka san guyyaa taatu jechuudha. Guyyaa mammaramtu jechuudha alaa kulli haal. Hin baddii jechuudha wanni kun. Hin baddii jechuudha. Walaa yas'alu hamiimun hamiimaa. Guyyaa san keessa guyyaa hin gaafannee jedha. Hamiimun jechuun duuba hiriyyaan lubbuudha. Hamiiman hiriyyaa lubbuudha kan hin gaafanne. Kan nam tokko walirraa dhiisu jechuudha. Yookaan ammoo aanaa kan hin gaafanne jechuudha. Aanaa kan hin gaafanne. Namni walitti aanu ka walitti hin dhiyaanne ka walirraa baqatu. Guyyaa saniidha jedha Rabbi najaanuu haa baasuuti. Yubassaruunahum jechuun duuba yubassaruunahum jechuun duuba isaanitti garsiifamanii jedha. Yubassaruunahum jechuun isaanitti garsiifaman. Isaan wagguu achi gaaniitiin jedhani kunoo hiriyyaan kan kee kana yookaan maatiin kan kee kana maaliin kan kee kana isaanin jedhama. Yawaddu almujrimu law yaftadii min cadaabi yawmi idin bibanii. Guyyaa san keessa duuba ni hawwa almujrimu jechuun namtichi badii dalage sun law yaftadii min cadaabi yawmi idin bibanii. Osoo silaa yawaddu almujrimu ni hawwa silaa mujrimni law yaftadii jechuun ufbituu hawwa uffuruu hawwa qixaata guyyaa sanii irraa bibanii ilmaan isaatiin. Yaa Rabbi ilmaan kiyya kana ibiddatti naqiiti ana najaa na baasiidha jechuudha. Allahu akbar. Guyyaa namni ilmoo irraa hajaa hin qabne haguma fedhe yoo taate bar jiruu duniyaa irratti qixaatni fedhe yoo jiraate bar ilmaan kan kee wajjin du'uu filatta beekte. Garuu guyyaa san keessatti yaa Rabbi ilmoo kiyya ibiddatti naqiiti ana najaa na baasii guyyaa jiru. Guyyaa cinkaan akka malee guddaadhaati. Wa saahibatihi wa akhihi guyyaa haadha manaa isaatiin bitachuu barbaadu. Haadha manaa isaatiin uffuruu barbaadu. Wa akhihi jechuun duuba ammas obboleessa isaatiin. Wa fasiilatihi allatii tu'wiihi gosa isaatiin ammas allatii tu'wii isa ofitti qabdu saniin illee guyyaa uffuruu barbaadu. Yaa Rabbi gosa kiyya ibidda jahannamiitti naqiiti ana najaa na baasi. Haadha manaa kiyya ibiddatti galchi ana najaa na baasi. Obboleessa kiyya ibiddatti naqiiti ana najaa na baasi. Ibidda sodaa ibiddaarraa kan ka'e jechuudha. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه إرجسني عمو نما دتشيكس جرو قوتم مانو أفرو بربادا جدا أفرو كجيلا جدا ثم ينجيه إرجسني أك رب سبحانه وتعالى نجا سباسو برباد دتشي رتي وانجرو قوتو يا رب بدت نكي والرجل كان قوتو بدت قلشي أنا نقلشوتي يا رب أنه من نجانا باس نفسي جدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام guyyaa san keessatti namni dubbatu hin jiru namni ol kaasee ija ofiidhaa ol kaasee dubbachuu danda'u hin jiru haga rabbiin hayyama isaa godhutti wannummaan namoonni dubbataniyyuu Allahumma sallim nafsi jechuma kana yaa rabbi nagaa baasi
ربنا جانا باس يا ربنا جانا باس يجون في لبوك يا أكجتشو تمالي واني براد أنجرتو يجون ربنا كنيا نجان وباس ويا زن كيس ورا سلفتو سنتان ورا كان ربنا هذا كلا إنها لظى جل رب سبحانه وتعالى كلا لك دبين أكسيات دنيمتي قبدو الأجل رب سبحانه وتعالى يو كان مو مكان لظى جتشون دوبا مكالي جهنم كيسا مكاتك جتشون مكا جهنم بيتاني صدركا سديتي تجرتي بدي جهنم صدركا سديتي ولي رجعلتي جتشون تكا كيسا لظى كجرمتون ولي قدرت على كل حال لذا جتشون قبدو راكا جتشون تكا صفاقونة تكا اسم اللي قتشو دندينيا مكا الليلة إسين إسي لظى جرمتو سني جتشون لكن سنرى لظى جتشون دوبا قبدو را جتشون أجمال اللي مكا قونيتمان نزاعة للشوى هالا إسين بقافتو تاتين جد رب سبحانه وتعالى للشوى جتشون شافي قبينتي في قبين هركاتي في قبين لوكاد أجل رب سبحانه وتعالى تكا أمو هالا إسين بقافتو تاتين قوغانا مرة جتشون يا الله يا رب نجانو باسعت تدعو من أدبر وتولى إسني أمتي وفتك أبدي من أدبر نما جتش ربي الرقرق ليفي وتولى جتش نما دي سبر أديم نما دي سبر أديم توكما جتش معنا والمترياتا من أدبر جتش دوبا نما دوبا دي سبر أديم في الرقرق لجتش ما على كل حال نما دي جتش نما ربي دي نما كيات ربي الله سبحانه وتعالى دي وفتي أمت نمني إبدي جهنم نمني إبدي جهنم سن ونما كانت نما ربي دي نما كيات ربي لا دي إبدي جهنم تون تجرا نما رقب دي بقاستو سن تقوغا نما راكافتو سن تكينس نما رابقستو سن إبدي سنا وإنو نياتي جنا ورّا دي ورّا غرغل جيتشون وجمع فأوعى وجمع جيتشون كولدت قبته دنيا كان ولدت قبته فأوعى جيتشون دوبا كاني ولدت قبتين شافي أكوان فأوعى جتشون يعني جعل ما له وعاء فأمسك به وانسلا ويلكا كواكوا ويلكا جرويدا قدتي كان كيسا حركة قبتين جو أكنا جتشون بمعنى كان ولدت قبتين قبتين جتشوما يكني سادا كولدت قبتين قبتين نما فينكنني دنيا تنا ولدت قبة دنيا مالها يا نساء برانجر يا نساء كبرات أنجر دنيا كان يا ربنا كن اسكن يجو مملي دنيا ولتك ابو مالي وان برادا كان يان يجو يا ربنا جانو باسه ان الانسان خلق هلوعا نمني كن جرى رب سبحانه وتعالى نمني اقوم لقلاتتي خلق امميت جرى هلوعا جتون بولولات ايتي يدا بولولات ايتي امميت جرى نمني كن اقوم لقلاتتي بولولين سي اسم نمو هند كيس جرى اذا مسه الشر جزوعا تايتين جرى مس امميت جرى يرو شر نسدويت جزوعا جتشون غرا مراتا تاي اممي جدا غافم رب سبحانه وتعالى سومو نمني عمل سارة سكن نمني عمل سارة سكن عمل كان اوف كيسا قب بولولا توفي نبي الله ادم عليه السلام غاف درا غاف مكنياتين جدون وانت كانت تقوسي لا كرا راكاچسي يرو امو همتو نسدويت غرا مراتا يا رب مالف كنت فيد يا رب ما فكنا غوت مالف كسنا غوت چينكانكم مال مال جدي وانتو تغرغرا دا كنجرو جچون واذا مسه الخير منوعا يوم غاري ويدا ستويت امو منوعا جچون دووتا تيتين اممي جد عمل كان في كيسا قبلال عمل سدي بولولين سف كيسا قبا يو همتو نستويت غرا مراتينس يو خيرين ستويت ون غاري ستويت امو قوتين سيچون غافا خيرين ستويت غافا رب الدنيا تبلي سي غافا وان غاري كنيف غافا انتو تغغاري غوديف غافا سن نمتي جكون نوات اوف ججا كي ججا انا تولدت كباتي جدا بكم سكوتي ولدتي في ديجد طاري دام في ديجد انا تو يدفكتين في دي مينو نياچي ساجد انما تو كوفي الدنيا كي يكن كن نجد مسكين نياچي زون انجور يتاما نياچي زون انجور سالكاچون انجور جچو يا ربي جانو باسيت الا المصلين ور صلاه ملي ور صلاه ور سر رسان وروني سنين وان كان كيسا نقول كلاو جچو اكن جچون نمني صلاتو نمني ربي ساتي بلو وانتون امالك نين جيراچا ديم
bololiinsi isarraa qannasaa deema. Bololiinsi jiru duniyaatiif jecha bololu sun haafayinsi sun isarraa qannasaa jechuudha. Isarraa hir'ataatiin deema. Gaafa sharri isa tuyxe garaa murachuun illee nama salaaturraa hir'achaatiin deema. Akkuma salaanni kan kee jajjabaachaa deemuun amalli kan kee kun sirrachaa deema jechuudha. Yoo khayriin isa tuyxe illee dhoowwatiinsa san sirrachaa deema jechuudha. Kanaafuu wa idhaa massahu alkhayru manuuca illa almusalliin. Warri sunni warri salaatan sun kam jennaan alladhiina hum calaa salaatihim daa'imuun. Warra salaata isaanii irratti turoo ta'an yeroo hundumaa salaatan. Warra yeroo garii salaata yeroo garii dhiisanii miti. Sun faayidaa maafi? Aadaa maafi faayidaa jetti Bangaaleen. Aadaa maafi faayidaa? Faayidaan qabu inni kun. Inni amma akkas godhatan sun warri salaata yeroo garii dhiisan salaata kana lash godhan qalbiin isaanii gadi hin dhaabbattu bololiinsa qabanii khayri yoo isa tuyxe garaa dhoowwachuu fi yoo hamtuu isa tuyxe garaa murachuuf keessaa qaban jechuudha. Amala kana jijjiiruudhaaf salaatatti jabaachuudha. Yoo salaatatti hin jabaatiin namni tokko illee jiru duniyaa kanarraa kan wanna jedhu hin jiru. Amma fakkeenya mee misaala isinii godha. Mee nama Yahudaa tokkotti dhaqiiti yookaan Kiristaana tokkotti dhaqiiti. Boru suduute jaalattaa jedhimme. Jaaladhu jedha abadan. Jaaladhu jedha. Rabbiin atiin duutaa osoo ati jetteen beeka hin muddama keessa isa jiru duniyaa kana sini galtee. Jiru duniyaa kana jaalata waan ta'eef jecha beeka wanna jedha sini galtee. Jiru duniyaa kana waan jaalatuuf jecha Hindu taatu yatteetteni wanna jedhe hin muddama. Akka waan namni jiru duniyaa bakka jireenyi jiru duniyaa. Afaaniin mootummaa Waaqayyoo afaaniin jannata Waaqayyoodha jedha. Laakiin ammoo ati dhugaadha itti dhuftee mee boru yoo duute jaalattaa wati jettee lakkiin jaaladhu jedha. Nama Rabbiif jecha salaatu ammoo nama Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qabatee jiraatu bira oodhayte. Hinduutaa torbaan kana duutaa boruufaa duutaa osoo yatti jetteeni maal rakkoo qaba Rabbiin khaatima manuu haa tolchuu jedha malee waan biraan dubbata. Khaatimaan waa tolchuu jedha. Isinii galtee maali jennaan inni kuni garaagarummaa fagoodha. Jiruu duniyaa namni salaatu namni Rabbiif bulu jiruu duniyaa kanarratti bololiinsa hin qabu. Tayyib tamaam. Walladhiina fi amwaalihim haqqun macluum. Warra amma sammuu qabeenya isaanii keessatti haqni beekamaa ta'e jiru lissaa'ili wal mahruum nama kadhatuu fi akkasumallee nama hiyyeessa ta'eef kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala duniyaa isa dhoowwateef kan qabeenya ofiidhaa baasii godhan warra akkasii malee jedha. Warroonni kunniin kana keessan seenan warra amala sanniin sadiin qaban keessan seenan. Walladhiina yusaddiquuna biyawmiddiin warra amma sammuu guyyaa qiyaamaa guyyaa galataa san dhugoomsan warri sunniin warra amala akkanaadhaan qaban jiru duniyaa kana guddaa ittiin dhimmamanii jedha. Inuma jiraatan malee guddaa ittiin dhimmaman jechuudha. Walladhiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun warra qixaata rabbii isaanii irra sodaatoo ta'an warra yaa rabbi qixaata nurraa qabi qixaata kan keedha nurraa qabi yaa rabbi nun qixaatiin jedhan. Rifeenteedhaa wagguu dubbatu nuti furamnee jirraa jedha awwalee musammaa tokkoffaa tazzala jiraasa. Wanni taphatama ijoolleeti wanni akkasitti jannatti seenan hin jiru. Isinii galtee dhiiga Yesuus nu fure walaa minaaminatu nu badhaase walaa minaamina hin jiru wanni akkasiidha. Qixaatiin Rabbii isaaniidha amanamaadha miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala eenyu akka qixaatu amanamaadha miti. Jabaattee hojjechuudha. Amantii kan kee jabeeffattee Rabbi kan kee deddeebite hayyama waan inni ajaje fudhattee waan inni dhoowwe irraa fagaattee akkasitti jannata Rabbii dhaalta ibidda jalaa baata malee isinii galtee lafaa kaaniitumaan ilmi isaatiin nu furee jira. Wallahi kun of sobuudha osoo argan of sobuudha. Wallahi osoo argan of sobuudha. Ilmi isaatiin nu furee ilma isaa erganuuf jecha ajjeesee beekaa nuti ammoo cubbuu hojjechaa tumaanii ofirraa teenya mina maaltu jira isaa taphni akkanaadhaa osoo jiraate maal godha addunyaan kun teessa.
taphni akkana osoo jiraate maal godha addunyaan kun akkanatti jee wanna jedha namni aman ilmi isaadhaan uf jecha ajjeesee jira nuti ammoo cadhimnee cubbuu dalagaa jiraanna qaldiin akkasiidhaan jiru akkasitti hin qalladina gaariidhaa miti jechuudha hayyee tole warra qaama saalaa isaanii tikfatan asumaanuu warroonni kiristaanaa yeroo dubbatan yeroo gaarii islaamummaa keessatti sagaagalummaan wanni akka islaamummaadha sagaagalummaa afoo dhaabbatee hin jiramu wanni akka islaamummaadha waan nama macheessu fuuldura dhaabbatee ni jiramu addunyaa kanarratti hin jiru wallaahi hin jiru warra qaama saalaa isaaniidha warra sun warri jannata seenan sun warra qaama saalaa isaaniidha tikfataniidha jedha qaama saalaa isaanii bakkuma arganitti كيساني هندور فتة قبرتي يوجرات زمان قبروني جران كيسة تيو تاتي مالي فإنهم غير ملومين كان الرد هذا منا وفي الرد إسان كومة تمورامي هذا منا كان كيو تاتي كومة تمورامي ربين سين كومة تمالي فهذا منا كان كيو جنشيف تيري هذا منا وجنشيسون نعمة هذا منا وجنشيسون هذا منا وجيني جراتشون وان فوقت هذا مدكوان برباتشي سادا fayyaa namaatiif illee barbaachisaadha namummaaf illee barbaachisaadha sammuudhaaf illee barbaachisaadha seegaltee jireenya hawaasummaatiif illee barbaachisaadha sanii dhala ammoo haadha manaatiin ala baatee waan harkaan kee bahan ulfatteen ala baatee ammoo waan biraa gochuun ammoo dhoowwamaadha inni sun garuu ammoo isaa fayyame kun haadha manaa wajjin illee ciisuun hayyamamaadha gabritti wajjin illee ciisuun hayyamamaadha nabiyallah ya'quub alayhi salaam akkasuma akka macaafa isaaniitti illee gabroota qaba gabroota lamaa fi haadha manaa lama qabaa jedha nabiyyoonni gaafa gabritti wajjin ciisan gaafa haadha manaa wajjin ciisan sagaagalummaa mitiin kun dubartoota wajjin dubartoota haadha manaa dubartoota hedduu yookaan lama sadii afur shan haga rabbi isaanii fayyame fuudhanii yoo wajjin ciisan nabiyyoonni sagaagalummaadha miti kun garuu ammoo warri kiristaanaa hin galabbate seera macaafa keessa hin jirre seera macaafa keessa hin jirre seera ufii isaaniitii baasan kamataa ufiitiin baasan fidanii nabiyyoota irratti ka'an kataadha rabbiin keessinaa qajeelchuu bannaallee isiniif haa kennuuti duuba faman ibtagaa waraa'a dhaalika namni barbaade waan kanaan ala faulaa'ika humul caaduun ormi sun ummata daangaa dabritoota namoonni waan kanaan ala barbaadan dubartoota biraa wajjin ciisan haadha manaatiin ala deemanii wajjin jiraachuu barbaadan gaalli fireen deemoo maal jedhanii amma waan zamana kana olii gad oofan kan jaalallee minaamineeshi waan jedhamu kan osoo waliin fuudhin dura lafumaa kaaniitumaan intalaweetii wal baaranii gaalli fireendi wamaa'uma wanni jedhanii olii gad oofan kun waan daangaa nama dabarsiisu warroonni akkasii sunni warra ibidda rabbiitiif deemaa jiru malee warra jannata deemaatiin jiru miti jechuudha. Sini galtee akkasii bar sirriidhaa miti inni kun waan rabbiin haraama godhe sagaagalummaadha kun ejjuudha kun waan haraamaa waan rabbiin hin ayyamne dalaguudha kun jaalallee wamaa'uma jedhanii osoo nikaa waliin hidhatiin dura wajjin jiraatu haguma wal qammasanii ergasanii ammoo ergasanii nikaa hidhannaafaa jedhanii deeman haguma dalaganii waan barbaadan baxabbatanii meeqa wanna jedhanii ergasanii ammoo amma nikaa hidhannu mee jedhan yaa jamaa keenya namaa bar namni waxiidhaa miti yookaan ammoo wannaa wayitii miti wanni shittoo ofitti nannaqee namni urgeeffata malee namni hayyamamaadha dubartiin sunilleen kabajamtuudha atilleen kabajamaadha osoo nikaan godhatiin dura walitti siiquun waliin deemuun dhoowwamaadha karaa rabbiirraa maquudha jechuudha karaa rabbiirraa maquudha
كنافو وان كان يقد أشن جيتشو بربادا سبحان والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون وروني سنين أمس وروني صلاة وري أمل سنين رنجري أمل سدين دور الجنسان ورّا أمانة إسانتي كنمتي في أهدي إساني دا تكسو تاني دا ورّا أمانة إسانتي كنمتي أمانة تكسن يو نمني كبير بري تكن بري سن تكسن ويو نمني واوي دا حتى بري كو فهمتي أمانة تكسون بيكتاني أمانة تكسون بري كو فهمتي نمني واوي واسطي متي وان سمي جلا باسو دابو واوي دا يو دا جيسي باسو دابو واوي دا وان نمني ستي متوكو حتى يو إني نافقا باللجي جيشو باتي وان إني أكنا من أقوم برباني جلافوتي دبرسو أبو أما نجيشو نساكن غافا غرغراتو اللي أتي غافا غرغراتو اللي حقيقة سادة نمتمو غافا بيتو اللي حقيقة سادة همو غافا أما سمو أبرسيتو كجيلشيتي برسو كجيب أمالي توليغا دلالله قدامت أمانان كن باي بل أرسلي قلتي أمانان كن waan tokko waan fuutee tokko amaana jechuun waliigalatti amaana eegu jechuun waan tokko bakka isaan malu keessatti akka isaan malutti tiksitee akka isaan malutti waan san eeguudhatu isa santu amaana jedhameeti amaana eegu jedhameeti yaadama. Kanaafuu amaana eeguu isa kan ahdii eegu jechuun ammoo waan rabbiif jechaate ahdii eegalte yookaan nama saniif jecha ahdii galte ahdiidha waan kana godhu jettee yookaan waan kana siif godha jettee waan galte waan san tiksuu jechuudha. والذين هم بالشهادات